Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkas jedha sagalee tokko macaafa faarfannaa 40 hundumti keessan iyyuu beektu. Afaan Oromoodhaan an abdii guutuudhaan Waaqayyoon hin eeggadheedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Afaani adda addaatiin garuu dubbisee ilaaleera. An tureen an obsaan Waaqayyoon nan eeggadheedha. Inni immoo gara kootti jedheedha. Maaliif gara isaatti jedhe beektu? Namichatu eeggateen. Warra abdiidhaan Waaqayyoon hin eegganneefi Waaqayyoo gadi hin jedhu. Warra garuu waa godha waatu ta'a jedhee eeggatuufi waatu ta'a. Gadi jedha Waaqayyo. Iyya koo sanaaf dhaga'eedha. Eeguu keessa namichi ni iyya. Inni boolla hursaa bishaan sodaachisaa keessa dhoqqee akka suphee nama qabatu keessa harkisee na baaseedha. Inni miilla koo dhagaan sochoon irra anaaf dhaabbachiise. Ejjennaa koos anaaf hin jabeesse. Inni faarfannaa haaraa isaanittiin isa jajadhu afaan koo keessa naaf kaa'ee baay'een kana arganii isan sodaatu Waaqayyummaasaa hin amanatuedha. Maqaan Gooftaa bara baraan eebbifamu. Namichi teessoonsaa tirtira keessa ture. Boolla keessa ture. Namni waa'ee isaa dubbatu hin turre. Garuu inni Waaqayyootti iyyata waanta ta'eefi Waaqayyoon eeggata waan ta'eef Waaqayyo gadi isaaf jedhee boolla keessaa baasee kattaarra dhaabee kattaarra dhaabuu duwwaa miti faarfannaa haaraa afaan isaa keessa kaa'e. Haalleluuyaa. Iddoon faarfatamnee gara faarfatamutti isa fide jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Mata dureewwan adda addaa ilaallee irraa ammaatti inni har'aa mata duree kakuu jedhudha. Kakuusa jedhamudha. Afaan Ingiliziitiin waan baay'ee jedhanii hiikuun hin danda'ama. Afaanuma Oromootiin isa jiru PowerPoint irras taa'eera jedhee yaada. Kakuu yookiin afaan Ingiliziitiin vow, promise itti isinii kamaa, pledges jechuu dandeenya. Waan baay'ee jechooti baay'een jiru. Afaan Oromootiinis jecha baay'ee qaba. Kakuun kun jechuudha. Asirratti argitaniittu xinnoo kan wareegnis gama sanatti lakkaa'uu danda'ama. Kan isin hin beekne yoo jiraate gondoroosa jedhudha. Jechoota baay'ee qaba afaan Oromootiinis akkuma afaan Ingilizii jechuudha. Kakuun maalidha? Kakuun eessaa dhufe? Kakuun eessaa jalqabe kan jedhu jira. Xinnooma waa'ee kakuu dubbachuudhaa fi aadaaf amantii kam keessayyuu kakuun jira. Macaafa qulqulluu duwwaa keessa jira tun ta'in aadaaf isa kamiyyuu jedha hawaasota baay'een qaroomne warra jedhaman gidduu warra fakkeenyaa fi daggala Amaazoon gidduu jiru jedhaman yookiin biyya keenya gara laga kibba Oomoo keessa jiru warra jedhaman keessa isa kamiyyuu yoo deemtanii kakuun jira jechuudha. Kakuun waan beekamaadha. Kakuun gaa'elaa jira, kakuun gosa adda addaa hin jira. Beekamaadha. Dhala namaa gidduutti kakuun beekamaadha. Yoo macaafa dhageenya iyyuu ta'an sabni kakuu beeku jechuudha. Maaliif namni bifa fakkeenya Waaqayyootiin uumame waanta ta'eef waan baay'ee beeka waanta ta'eef. Kakuun gama gaa'elaatiin deemnee yoo laalle waan baay'ee jennee ibsuu dandeenya. Sana keessaa guduunfaadha jechuu dandeenya. Guduunfaa gaa'elaatii jechuun dandeenya. Yookiin immoo kakuun chaappaa gaa'elaati jechuu dandeenya. Chaappaa gaa'elaati. Okay, chaappaadha salphaatti akkas kan godhamudha jechuu dandeessu. Xalayaan garuu chaappaa malee hiika qaba? Qaba? Hin qabu mitiire? Chaappaan murteessaa namoo murteessaa miti? Akkas macaafa qulqulluu keessatti yeroo laallu waa'ee chaappaa, waa'ee seera Meedooniif Faars yeroo dubbatu iddoo baay'ee keessa jira jechuudha. Kakuun mirkaneessaa gaa'elaati. Mirkaneessaa gaa'elaati. Kakuun kabajamaadhas sodaatamaadhas. Namni hin sodaata. Kakuu keessa yoo gale waan tokko alakkii kakadheeraa hin sodaata. Kakuun jira baay'eedha. Kakuun professionii keessas jira. Fakkeenyaaf medisinii yoo barattan kakuutu jira. Bizinasii keessattis kakuun jira. Kakuun waan hundumaa keessa jira. Haati keenya abbaan keenya yeroo ajjeefame hamma duututti amartii kaawwattee deemti turte. Maali inni hamma du'eera barteetta maaliif kaattaa qubeelaa innaan kakuudha kaa'ette. Inni hin jiru
Garuu kakuu hammam akka isheen kabajjuuf jechuudha. Kakuun kabajamaadha. Kakuun sodaatamaadha. Namni kakuu kakatee namni hubatu hin sodaata jechuudha. Kakuun yoo eegame eebba qaba. Kakuun yoo cabe immoo abaarsa qaba. Kana eega jennee qabxiidhaan dubbanna. Xinnooma yaada keessan dadammaqsuudhaafin wantootii kana dudubbadhee kakuu eenyutu jalqabee kakuun eessatti jalqabamee isa jedhu dubbanna. Seerri uumamaa boqonnaa 9 waa'ee maalii akka ta'e beektu. Kunoo ani isinii fi sanyii keessan warra isin booddee wajjin maal nan gala achirratti argaa jirtu. Kakuu nan gala. Akkasumas uumama lubbuu qabaatee jiraate isin wajjin argamu hundumaa simbira, allaattii, horii qe'ee, bineensa caakkaa isinii wajjin jiru hundumaa hamma markabicha keessaa ba'an hundumaa wajjin kakuu nan gala. Eenyuun jechaa jira amma bartaniittu? Eenyuun jechaa jira? Eenyu faa wajjin hin kakuu gala jedha Waaqayyo? Waldaan waa'ee nama wajjin kakachuu falmiti. Waaqayyo bineensa caakkaa faa wajjin iyyuu kakuu nan galaa jedha asirratti. Waaqayyo kakuu an ofii kooti isiniif uumama lubbuu qabaatee jiraate isinii wajjin argamuuf dhaloota dhufu hundumaafis dhaabe. Kanaafi mallattoo nan kennaa jedha. Mallattoon kakuu keessatti waan baay'ee barbaachisaa tokko booddeen dubbanna. Waaqayyo matu kaa'e mallattoo isa jedhamu kanas. An sabbata koo duumessa keessa nan kaa'a. Innis mallattoo kakuu anaaf biyya lafaa gidduutti ta'eeti jedha. Mallattoo sabbata Waaqayyoo isa jennu beektu isinii amma eenyutu fudhatee jira? Warra saal tokkeetu kanadha mallattoon keenyaa jedhanii alaabaasaa godhatanii deemuu jechuun. Yeroo faarfannaa ijoollee kaayyoo baasnu yaadattu halluu isa jedhu faaruu isaanii tokko yaadattu halluu namoota baay'ee dheekkame. Mallattoo warra saal tokkee tajaajiltootatu dheekkame. Mallattoo warra saal tokkee maaliifidhaa jedhan? Saal tokkeenoo ammuma dheengaddaadha. Waggaa 15 iyyuu hin guunne eegas akkasitti ka'ani. Sabbanni Waaqaa Noohii wajjin waan wal galamedha. Namni tokko amma fuudhee macaafa qulqulluu kun mallattoo saal tokkeeti yoo jedhe gannaaree macaafa qulqulluu maaliifiti sabbata Waaqaa ganna? Gatuun nuuf hin ta'u mitiire. Kanaaf falmii baay'ee deemsifamee afalman iyyuu malee halluudhaan ijoolleen barachaa jiru ammayyuu. Waaqayyo kakuu an ofii kootiif isiniif uumama lubbuu qabaatee jiraate isinii wajjin argamuuf dhaloota dhufu hundumaafis dhaabe. Kanaaf mallattoo nan kenna. An sabbata koo duumessa keessa nan kaa'a. Innis mallattoo kakuu anaaf biyya lafaa gidduutti ta'eeti. Yeroo an duumessa lafarratti akka duumessaa godhe sabbatichi immoo duumessoota keessaa mul'atu yommus an kakuu isaa ani isiniif uumama lubbuu qabaate foon uffatee jiraatu hundumaa wajjin galee nan yaadadha. Waan foon uffate hundumaa balleessuudhaafis bishaan badiisaa deebi'een ta'uu jedhe. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyoo maal godhe? Mallattoo kaawwate. Maal gochuudhaaf? Maal gochuudhaaf jedhaa kan? Of yaadachiisuudhaaf akkam balleessineef. Akkam duumessi cimee yeroo dhufee jedhu duumessa keessaan sabbatichi yeroo mul'atu sabbanni Waaqa yeroo mul'atu nan deebi'aa jedhe. Waan lafa balleessisu baay'eetu ta'a. Waaqayyo ammas dheekkamuu barbaada. Garuu inni sun yeroo mul'atu maalan godha? Sabbanni Waaqaa kun bakka biraa macaafa qulqulluu keessa jira. Eessa akka jiru beektu? Namni natti himu jira? Galatoomi. Mul'ata boqonnaa 4 irra jira. Eessa jira? Duumessa keessa jira? Teessoo eenyu? Teessoo olichaarra naanna'ee jira. Sabbanni Waaqaa kun jechuudha. Kanaaf inni mallattooma bara baraati kan Waaqayyoo kaa'e jechuudha. Deemnee isa seera uumamaa keessatti argina. Eessatti argina? Maaliifin kan hundumaa isinitti himan? Kana akka macaafa qulqulluuttis baruun barbaachisaadha. Garuu hammam Waaqayyoo biratti gati jabeessa ta'uusaa yoo barree hin kabajnaa jechuudha. Mallattoo kakuus hin kabajnaa,
kakuus hin kabajne jechuudha. Achii dhufisaa yoo nu galee jechuudha. Achii dhufisaa yoo nutti hin himamne yoo nu hin galle ta'e garuu akkuma warra maaliif ijoolleen kaayyoo halluu jedhanii faarfatu maayinni sabbata waaqaa mul'isa jechuutu dhufa jechuudha. Kanaaf kun bu'uuruma barumsa keenyaati jechuudha. Kanaafiti beekumsaa barbaachisaa ta'ee argame jechuudha. Waaqayyo mallattoodhaanii hin fayyadama mitiiree hin fayyadama isa ilaaleen dhiisaa jedhe. Kakuu haaraa keessatti immoo mallattoo maaliitiin nu dhiisa beektuu waaqayyo? Mallattoo dhiiga ilma isaatiitiin nu dhiisa. Haaleluyyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Kakuu moofaa keessatti Musee faatiin maalittiin jedhe seera ba'uu keessatti xobbaallaa qalaatii maal godhaa jedhe. Michichi lama mana keessan irratti mallatteessaa dibaa jedhe. Yeroo isin isa dibdanii jettan maal godha jedhe ergamichi du'aa danda'ee mallattoo isa isin keessan bira darbee dhufee lixee isin hin ajjeesu. Kanaaf dibaa balbala mana keessan. Har'as ergamaan du'aa inni kamiyyuu haa ba'u malee dhiiga hoolichaa yeroo nurratti argu nutti bu'uu hin danda'u jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Diinicha ergamaa du'aa sanaaf mallattoon dhiiga Kiristoos hoolaa waaqayyoo doorsisa guddaadha. Dhiigi Yesuus waan salphaa miti. As dhufnee dhiiga siif kenname foon siif kenname salphaamatti aadaa nutti ta'e fudhachaa deemna. Garuu akkuma sila isiniin jedhee hammuma eegganne nuuf hojjeta. Yoo macaluma jennee maal aadaadhaa ji'aan hin fudhanne innee fudhanne akkasuma nuu ta'a. Yootti amannee kun dhiiga Kiristoos mallatticha du'arraa na oolchuudha jireenya naa ta'uudha sana fayyisuudha isa na qulqulleessuudha yoo jenne garuu akkasuma nuu hojjeta jechuudha. Akka amantii keenya. Akka amantii kee siif haa ta'u jedhe gooftaan. Akkuma sana nuuf ta'a jechuudha. Seexana duwwaa doorsisa miti mallattoon dhiiga Yesuus Kiristoos kun. Mallattoo dhiiga sanaa qabannee fuula waaqayyoo dura waammannee yeroo dhaabbannu waaqayyoo diduu danda'a? Hin danda'u. Dhiigichaaf ulfina yoo laanne jechuudha. Akka barbaannee isinitti meera yoo ta'e beeku iddoo biraatti dubbadheera garuu dhiiga Yesuus kan akka garaa keenyatti ittiin hin xabannu yoo ta'e Ibroota 9 keessatti miti waa'ee warra eega dhugaan isaaniif mul'ate booda didanii cubboo hojjechuutti jajabaatan isaan dhiiga Kiristoos irra ejjetaniiru jedha. Jechatti keenya yaadisaa isa kanadha. Kanaaf akkasitti ittiin qoosnu yoo ta'e nuuf hin hojjeta hojii guddaa nuuf hojjeta jechuudha. Hin oolcha. Dhiigichi immoo mallattoon dhiigichaa maal godha kan biraa beektu diina sin kuffisan diriirsa. Macaafa mul'ataa 12 keessa jira. Dhuga ba'umsa afaan isaaniitii fi dhiiga hoolichaatiin diinicha injifataniiru jedha wanta ta'eef. Mallattoon tokkotu wayyaa namni kenneefi surreedha. Dhiphaadha furdadheera jettee yaaddofti miilla tokkotti galchitee dhaabadheen ilaala isheen tokkotti kennitee jenna dhiiga Yesuus jetteeti ofitti galchitee hin ta'e jette duuka buutuutti ni meenatti fakkaata hin ta'e yoo dhiiga Yesuusiin akkasitti ittiin qoosamunni miixuu keessaa coccobe wanta ta'eef gidiraa keessaa lola'e wanta ta'eef itti wayyaafaaf fayyadamna miti dhiiga Yesuusiin ilaala. Jireenyaaf fayyadamna malee. Yoo wayyaaf yoo fayyadamne tarii wayyaaf hin hojjeta ta'a wantichi. Garuu gaaf tokko gidiraa keenya argina ittiin xabanna wanta ta'eef. Waaqayyo nu haa baraaru. Kanaaf waaqayyo mallattoodhaan waaqa hojjetuudha akkam biyya lafaa deebisee bishaan badiisaatiin hin balleessinee fi achi keessa mallattoo nan kaa'a. Jedhee dubbate waa'ee kakuuti kan nuyi dubbachaa jirru. Kakuu kan biraa yoo laalle immoo kakuutu haa dubbatamu jedhame wanta ta'e. Abrahaamiin akkasittiin jedheen waaqayyo afaan saaqqatee yerootti dubbatu 12:3 irratti hundumti keenya iyyuu isa kana beenna akkasittiin jedhe an saba guddaan si godhaa ittiin jedheen. Eenyuun? Abrahaamiin nama meeqaan? Nama tokko maalan si godha jedheen. Tokkicha isaatiin maalan si godhaa?
saban si godha saba keessaayyuu guddaan si godhaattiin jedhe Waaqayyo. Abrahaam keessaan darbeetii Waaqayyo maal arga? Saba guddaa macca guddaa tokko arga. Akka cirracha galaanaa fi akka urjii samiirraa jechuudha. Sin eebbisattiin jedha. Maqaa kee nan guddisa. Eebba sin taata. Warra si eebbisan nan eebbisa. Warra si salphisan nan abaara. Qomoon biyya lafarraa hundinuu sababii keetii fi hin eebbifamu. Maal eebba akkasii kun? Waaqa Abrahaam jedhame. Ameen. Waaqa Abrahaam waaqa keenya nus waan Kiristoos Yesuus nu hojjeteen sanyii eenyuuti? Sanyii Abrahaamidha. Sanyiin Abrahaam immoo michuu Waaqayyooti. Kanaafi Waaqayyo akkas jedhe saba guddaan si godha, sin eebbisa, maqaa keen guddisa, eebba sin taata, warra si eebbisan nan eebbisa, warra si salphisan immoo nan abaara. Qomoon biyya lafarraa hundinuu sababii keetii fi hin eebbifamuttiin jedhe. Tole kakuma Noohii fi Abrahaamiin fudhanne maaliif Waaqayyo kakuutti iddoo guddaa laata? Eega Waaqayyo kakuuf iddoo guddaa laate nus immoo kakuu hammamaa kabaju. Mitiire kakuu galaa cabsaa olla mitiire manu rakkoon hin jiru. Kakannaa yaani immoo abaluurraa gargariin ba'u jennaa hiriyaa wajjin isin kakannaa maaloof isin kakannaa waldaaf isin kakannaa garuu kakuun nu biratti hin kakatamas hin cabsamas rakkoon qabu. Waaqayyo biratti akkas miti. Waaqayyo kakuu bara baraa gala. Abrahaam yeroo darbe waggaa isaa lakkoofneerra natti fakkaata. Waggaa 60 dura jiraate mitiire kakuun Abrahaam ammas hin hojjeta moo hin hojjetu? Hin hojjeta. Har'ayyuu Waaqa Abrahaam jedhama moo hin jedhamu? Ittiin waamamaa jira Waaqayyo. Ittiin hojjeta. Maaliif Waaqayyo kakuutti iddoo guddaa laata sir? Jennu inni tokkoffaan yaadachuun kan nurra jiru waa'ee kakuu kakachuun amala Waaqayyooti. Amala waaqummaa isaati. Waaqadha hin kakata. Maal jedha egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume akka bifa Waaqayyootti isa uume dhiiraaf dubartii isaan uumeedha. Fakkeenya isaatiin bifa isaatiin akka bifa isaatti nama uume. Kakachuun amala Waaqayyoo eega ta'e sila sinitti meera. Namni hundumtuu maaliin uumame? Waaqayyoon beekes dhiises bifaaf fakkeenya Waaqayyootiin uumame. Kanaafi hawaasa kam keessayyuu hawaasa daggala keessa jiraatu qaroominarraa ala ta'e hundumaa gidduu maaltu jira? Kakuutu jira. Eessaa barani? Macaafaawwan beekani bifaaf fakkeenya Waaqayyootiin uumamani. Waaqayyoon kakachuun amala isaati. Inni lammaffaa kakuu cabsuun sagalee Waaqayyoo cabsuudha. Egaa kakachuun amala Waaqayyoo ta'e kakuu sana cabsuun immoo isanni jedhe sana cabsuudha. Isanni eeyyame sana isanni abboome sana cabsuudha jechuudha. Kakuu cabsuun maal cabsuudha isiniin jedhe? Sagalee Waaqayyoo cabsuudha. Akkas jedha Yohaannis tokko irratti hundumti keenya iyyuu beennaa sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyoo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyoon ture. Okay, kakuu cabsuun sagalee Waaqayyoo cabsuudha eega jenne sagalichi immoo yoom ture? Waan hundumaa dura ture. Sagalichi eenyu bira ture? Sagalichi ofiisaaf kanaaf sagalee Waaqayyoo cabsuu jechuun eenyuun cabsuu jechuudha? Afaan biraati Waaqayyoon cabsuu jechuudha. Kiristoosiin cabsuu jechuudha. Kakuun hin cabu. Booda nu gargaaranni kun. Booddee in baranna wanta ta'eef gaa'elli hin hiikamu. Elaa Waaqayyoo Milkiyaasiin maalittiin jedheen? Lubbuu kootu afaan Oromootiin attamitti akka kaa'u yaadadhu garuu hiika divorce isa jedhamu. Hiika lubbuu kootu jibbaa'e. Akkasuma jedhee kaa'a miti? Hiikaa jedha? Ciigaa'edha. Tole ciiga'uu jibbu'e. Ciiga'uun tarii irra caala natti fakkaata jibbuun. Irra cimaadha. Kanaafi hiikuu sana gargar abbaa manaa fi manaa gargar ba'uu sana lubbuu kootu maal godha? Ciiga Waaqayyo irratti ciiggaasisaadha. Maalidha laata nu irratti ciiggaasisaa?
wanta xurii meeqatu jira waan nuyi ilaaluu hin dandeenye jechooti dudubbataman faa ciggaasisoo kan ta'an waa'ee isaanii amma dubbachuu hin barbaannu garuu Waaqayyo yeroo gaa'elli diigamu yeroo wal hiikuun jiraatu attam ta'a hin ciggaa Waaqayyo hin dhiphisaan ittiin tolu Waaqayyootti jechuudha kanaafi kakuu cabsuun maal cabsuu daga Iyyesuusin cabsuu sagaleen Iyyesuusidha mitiire sagalichi Waaqayyo bira ture Iyyesuusin cabsuu kanaaf hiika hin eeyyamu Waaqayyo hin barbaadu Waaqayyo hin jibba ilma isaa cabsuu nu galeera miti attamitti akkas akka ta'e teoloojii biraa yaada haaraa biraa waan akkasii miti kunela sagalee Waaqayyo keessaa baasnee dubbachaa jirra kanaaf Waaqayyo karaa kamiin iyyuu hiikaan eeyyamu ila kana baruutu nurra jira isa eeyyamama jedhe Yesuus inni kun mata jabina keessaniif Museen isinii eeyyame anatu isinii eeyyame hin jenne Hosee eessa deemee haadha manaa barbaachuun irra ture gabaa miti gabaa deemee dorgomee haadha manaa ishee kam ishee ejjituu ishee gaala mootaa bitee fuudhee manatti hojjettu godhee kaa'ameti maal godhaan haadha manaa godhee kaa'ame akkasidha hiikaa Waaqayyoon jibba kana barumsa gaa'elaa isa duraa barachuu barbaanna jettaniittu kana jala sararaati qabadhaa ila kakuun hin cabu kakichatti nariifati kakuun maal ta'e beektuuma kakuun mee diraamaa ta'e miti luba keenya akkas goota jedhee yaadu garwaati kakuun diraamaa ta'e kakuu yeroo galanii romantic miti isheen shaamaa fiddee dhufti inni shaamaa ija keessa wal ilaalaa jedhamu mitiire biyya faranjiiti mool dhungadhaa jedhamu nama duratti ol dhungatu asii ol dhungachiisu ooluu laata beekun ilaalle garuu shaamaa achii fideedha shaamaa asii fideedha fidaa walitti qabsiisaa tokko godhaa ol qaba kakuun yeroo galamu footoona ka'u asiin achiin maal godhame ammame gaggaragalchinee kaasnes maal godhaa boroo furursinee darbachuudhaaf jirra beetuu laman buliin dhugaadha moo dhugaa miti kun kanaafi kakuun Waaqayyo inni gaa'ela irratti galamu gaa'ela Waaqayyo irratti gaa'ela eenyutu dhaabe kakuun hin qoosama asirratti kakuun itti ga'isama kakuun itti yaadame warri kakatan sun wanti kun sodaachisaadha yoo cabsitan ilma Waaqayyo cabsitani namni isa cabsee jireenyatti nafu jedhameen barsiifamu ila kun takkaa barsiifameen beeku fuudhuu sinii wayyaa ejjarraa si oolchaa kiraa manaa si fachiin baasuu mannaa akkasii abbaan keetuun du'iini haati keetuun dulloomin dafiiti mitiire sababiin gaa'elaa malee kakuun gaa'elaa akkasidhaa jedhamee hin barsiifamu jechuudha kanaaf ariifanneetti linnaa ariifannee maal goona walii isaayyuu hin beeknu elaa namoonni lamaan suni maqaa isaatiin yeroo kakatanii Waaqayyo mataa isaatu argama bakka inni argametti wal fuudhuun ta'e hin cabu jedhee isaan barsiise hin jiru wanta ta'e isin bartaniitti wanta ta'ee fi itti gaafatamtu kanaafi itti yaadaa ani isin ittiin faraduu jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos eenyutu farade sagalicha etuun nageenye ta'e isin ittiin faradamu dhageessaniitu garuu Luqaas 16:17 irratti garuu seerichi kan ittiin caafame keessa gar tokkoon fidalaallee hir'achuurraa waaqniif lafti ija duraa baduutu salphata. Ebitiire waa'ee sagalichaa yeroo dubbatu jechuudha. Kakuu cabsuun maal fida? Inni tokkoffaani deebii kadhannaa qabaa jedha macaafi qulqulluun. Kakuuma tokko cabsitanii inni garuu deemeeti deebii kadhannaa kan biraa qaba. Maal jechuudha? Namni kakuu cabsee kadhannaa isa kamiyyuu sooma akka Musee faa akka Yesuus faa guyyaa 40 halkan 40 soomee yoo kadhatee maaliin ta'u? Maaliin ta'u? Dhageettiin qabu Waaqayyoo bira. Hin dhaga'u Waaqayyoo. Ilma isaa cabsitee si dhaggeeffataare? Hin dhaga'u Waaqayyoo. Kakuu yoo cabsitan Milkiyaas 2:13-14
akkas jedha miti wanti lammaffaa isin gootan immoo isa sin imimmaaniin iddoo aarsaa waaqayyoo dhiqxaniidha jedha. Argitanii kakuu cabsanii dhufanii garuu humna maalii qabu? Humna ittiin boo'anii iddoo aarsaa dhiqan qabu. Waaqayyoo akkas jedhee dubbata. Imimmaaniin dhiqxuu jedha iddoo aarsaa. Sababii waaqayyoo gara aarsaa keessanii ilaaluu didee gammachuudhaan isin harkaa fudhachuu dhiiseefis isin iyyuu in wawwaattu. Isin kun maaliif ta'e jettaniin gaafattu. Maal wawwaatu? Maaf kadhannaan koo hin deebi'u? Nan kadhadha, nan iyya, nan boo'a, wagga maaf hin deebi'u? Hin jedhu isaan. Waaqayyoo isinii fi haadha manaa isin qeerrummaadhaan fuutan gidduutti dhuga baatuudha. Isheen hidhata keessani. Haadha manaa kakuu keessanii taatee utuma jirtu isin isheedhaaf amanamuu dhiiftanii isheen gowwomsitan. Yerootti macaafa qulqulluu barreeffamutti warri barreessan aadaa keessa jiran irraa kan ka'e as akka dhiiraatti dubbata. Sagalichi garuu dhiiraafis dubartiifis bifa fakkeenya waaqayyootiin uumaman waan ta'eef lamaaniifuu hojjeta jechuudha. Waaqayyoo foonitti jedha abbaa manaa fi haadha manaa lubbuutti tokko isaaniin hin gooneere. Maaliif tokko isaan godhe? Sanyii ofii isaatiif kaafachuudhaaf kan godhe kana godhe. Kanaafis jireenya keessan eeggadha haadha manaa qeerrummaa keessan irraas amanamummaa hin dhabinaa'edha. Kakuuni isheen hidhata keessan haadha manaa kakuu keessan taatee itumatu jirtu jedhaga. Kakuu kakattaniittu ishee fuutaniittu garuu kakuu sana cabsitaniittu. Kanaaf maaliin godhan immoo jedhe? Maaliin godhu jedhe? Kadhannaa keessan hin dhaga'u. Qabxiin keenya sila dubbadheera dammaqxanii dhaggeeffachaa jirtu yoo taataniif qabxicha dubbadheera maal jedha? Kadhannaan kan sababii kakuu yoo cabsine akkas jedha. Kakuu cabsuun maal fidasa jedhu dubbachaa jirra. Inni lammaffaan hojii harkaa namaa balleessa. Namni kakuu cabsee hin milkaa'u. Gaa'elaa amma akkas jennee barsiisna. Gaa'elli yoo milkaa'e hojiin namaas eebba qabaa jenna. Namni dinagdeedhaan gammachuu kallattii hundumaatiin fooniif hafuuratti hin eebbifamaa jenna. Garuu kakuu cabsa yoo ta'e namni maaliin ta'u? Hojiin harka namaa hin eebbifamu. Hojii harka namaa balleessa jechuudha. Maal gochuun? Macaafa lallabaa 5 amma 6 akkas jedha. Isa wareegdu raawwachuu dhiisuurraa wareeguu dhiisuu siif wayya. Jalqabuma kakuu keessa lixi. Kakattee kakuu eeguu dhiisuu manna keessa lixin. Waaqayyoof wareegamuu wareegdu dafiitii raawwadhu. Isa iyyuu boriftaaniin jedhiinidha. Inni warra gowwootatti hin gammadu. Warri kakuu cabsan gowwootadha jechuudha. Ati immoo akka warra gowwootaa utuu hin ta'in wanta wareegdee raawwadhu. Arrabni kee wanta cubbuutti si geessu akka hin dubbanneefi of eeggadhu. Kakucha dhaga. Waan hin goone tokko dubbachuu. Ergamaa durattis wanta kana utuun hin beekiniin wareege jechuu isaati. Hin jedhiin maaliif dubbii keetiin waaqayyoon dheekkamsiiftee hojii harka keetii akka inni balleessu goota. Abjuu jedha itti fufaa garuu waaqayyoon sodaadhu jedha dhumarratti daftee wareegiin jedhe. Maaf ariifatee namni fuudhaaf heeruma keessa gala? Maaf ariifatee namni wayyicha sadheeraa sana maaloo suufii sana rifeensa maaloo gochuu fi ija dibuuf miila dibuu kana godhee asirra yaabbachuudha maaltu si ariifachiise? Borimmoon cabsita wanta ta'eefi. Cabsuu keetti immoo waaqayyo hin gammadu wanta ta'eefi. Inni immoo sitti hin gammadu wanta ta'eefi hojiin harka keetii daldalli kee barsiisni kee hojiin kee hin milkaa'u. Kakuu yoo cabsite. Kanaaf maaliin godhin? Daftee itti lixiin itti yaadiiti kakadhuu jechuudha. Kakuu cabsuun inni sadaffaan abaarsa fidaa'edha. Isa kana dubbisnee fixuu hin dandeenyu. Kanan isinii kennaa hojii manee isiniif ta'a. Macaafa abboota firdii asitti 21 amma 14tti isa jedhudha. Angaruu isiniin gorsaa macaafa abboota firdii 19 20 boqonnaawwan sadan kana yoo dubbistan hiika isiniif laata. Akka sanatti jechuudha. Abaarsa attamii biyya Israa'el irratti kakuu cabsuun isaanii akka fide jechuudha. Achi immoo kan Saa'oliin yoo laaltan
isa lammaffaa Saamu'eel 21 warra Gibe'oon wajjin hamma bara Daawit keessatti beela fidee hamma waggaa 3 guutuu biyyi rakkatee Daawit waan isaan beeku itti miixachaatti rakkachaa ture kakuu cabsuun maal akka fide jechuudha. Iyyaasuu 9 wajjin yoo walitti fiddan hiika sinii laata. Inni Saamu'eel isa lammaffaa 21 irratti ta'ee bu'uurri isaa eessadha? Iyyaasuu 9 bira deema. Iyyaasuutu kakuu galeera. Kakuu Iyyaasuun galee eenyutu cabse beektu? Saa'oltu cabse. Eenyutu immoo gidiraa arge beektu? Daawitidha. Akkasitti adeemaa jechuudha. Inni arfaffaanii hubannaa malee kakachuun maal fidaa isa jedhudha. Inni tokkoffaan isa Maatiyos 14:6-12 irra jirudha. Isa sila sinitti mee hin kakanna garuu waan isaan hubanne nuun galle maal namatti fida. Kakuu Herodos intala Herodiyaadaaf galee mataa Yohannis Cuuphaa ariifatee dubbate itti gaabbeera itti gaddeera yaadattu mitiire yeroo isheen sirbitee shubbistee isa gammachiistu mootummaa koo lakkaayyuun siilaadha jedhi waan feete dubbadhu ittiin jennaan hin kakateef mucattiidha. Jennaan isheenoo haadhaan mari'attee maalan barbaada jette. Mataa Yohannis Cuuphaan barbaadette. Mataa nama Waaqayyoo guddaa dubartoota keessaa kan akkasaa guddaan hin jiru jedhee ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos dhugaa ba'eef nama karaa banu tokko nama kabajamaa ta'e nama jireenya isaa aarsaa godhee lubummaa duukaa ulfina dhufu uffata dhufu nyaata dhufu jireenya dhufu hundumaa didee lafa onaa keessa jooraa ture tokko mataa isaa jennaan kakateera kamaal godhare hubannaa malee kakate. Inni kan biraa macaafa baay'ee adaraa torban kana keessa kan hundumaa dubbisaa kun badaa miti baay'ee miti. Inni lammaffaan kakuu Yooftaahee fi du'a intala isaatiiti mitiire dubbisaa macaafa abboota firdii 11 dubbisaa 30-40tti jira garuu 11 yoo dubbistanii gaarii hubachuu dandeessu jechuudha. Macaafa fakkeenyaa 6 keessatti akkas jedha. Yaa ilma koo namaaf wabii yoo darbite akkasumatti walii galtee jabeessuudhaaf nama biraa wajjin yoo harka wal rukuttan wanti ati dubbattee futtaasaa sitti ta'ee dubbiin afaan keetis kiyyootti yoo si galchee ati harka fira kee keessaa yommuu buutu gara fira kee sanaa dhaqiiti gadoof deebisi akka sirraa buusuu fi isa kadhadhu. Yaa ilma koo kana gochuu keetiin of hin oolchita. Utuu kanan godhiin hin rafin baallee ija kees walirran buusineedha. Maalidha ilmichi kan inni godhe yeroo wabii darbe namaa fi walii galtee jabeessuudhaaf nama biraa wajjin immoo harka wal rukutuun dur tureera. Harka rukutanii abaluun adu'u jedhama. Beektu namni kana qaqqabe hin qaqqabne isin amma hafeera natti fakkaata harka kakuu galuudha akkasan godha nan dhufa hinafu siifan kenna akkas jechuudha. Kanaafi yoom akkasetuun hubatiin gooteetta ta'e dafiitii wanticha sirreessii kan jedhudha. Yeroo kakuu kakannu waatu taasa kana jedhee uumam fixa. Yeroo kakuu kakannu ragaaleetu dhaabbata. Namni lama taatanii dhugaadha si maleen fuudhu sitti maleen heerumu yoo jettan kophaa keessan ragaan garuu jiru. Akkaataa makakuus keessan irratti hirkatee Waaqayyoos jira seexannis jira. Kakuun yeroo galamu lamaanuu jiru. Waaqayyoos in ilaalaa seexannis in ilaalaa jechuudha. Humna lamaan kana gidduu dhaabbatanii kakatu warri kakatanii jechuudha. Waaqayyoo kakuun akka eegamuuf nama jabeessuudhaaf dhaabbata. Kabajuudhaaf dhaabbata. Seexanni immoo yoon kakuu kanan cabsu ta'e, cabsisiisu ta'e, diigsisiisu ta'e an seexana mitiidha. Kana yaadatti qabachuutu nurra jira. Humni kakuu keenya nu cimsuu barbaadu jira. Humni immoo kakuu keenya diiguu barbaadu jira. Nu egaa garee lamaan keessaa gartuu eenyu taana? Tiimii eenyu ta'uu barbaannaadha? Diiguu yoo ta'e tiimii seexanaati. Asii xabannaa jechuun. Kakicha eeguu yoo ta'e immoo tiimii Waaqayyooti. Aarsaa abbaa barbaade baasnee kakuu kakanne. Aarsaa baasnee nurra deemamee arrabsamnee
dhiyeenya kana dubartii tokkotu as ijoollee kaayyoo bira dhufe abbaan manaa ijoollee koo raana ari'eetti asii waaqeffatu waan ta'eef isaaniin ilaaluu dhufee jette. Kanaafi maaloo natti agarsiisi ijoollee koo ennaan mucaan ishee xinnoodhaa gadi baatee abbaan koo na ajjeesaa ishee arguu koo yoon itti hime annan sodaadhaa jette mucaa xinnoodha. Booddee jennaanii maaliif sin araarsinuun jedheen danda'ama. Nama meeqatu manni isaa diigamee asitti dhufe araarameera si araarsinaan jedheen. Jennaanii hin ta'uu jette. Maaliif hin ta'u jennaan toleen jedhunne jette. Maal ta'atti dubbannaa innaan ittiin dubbatiinaa jette. Maaliif jennaan na barbaaddee jedhaa jette. Na barbaaddeedha. Kana of tuula wanta ta'eef ana caala jedha wanta ta'eefi kadhatinaanii dhiisaa jette. Maaltu si dhibe nuutoo kadhata nutu kadhata si mitiin jedheen. Isheetu na barbaadee natti ergeedha. Dhiisaa akkasuma rakkadhee dhufee asitti ilaaleen deema ijoollee jette. Tiimii eenyu taphatti reesheen? Mitiiree? Maa inni uffatamu sun maaliyaa jedhama? Dudda isaa irratti maaltu barreeffamee jira? Seexana gartuu seexanaati. Maandi deeka. Maal ulfina kootti bu'aa deemeetan isaaf gadi jedhee immoo isa kadhadhaa jette hin barbaadu jette. Na barbaadu jedhee yaadaa jette. Mitiiree waan barbaade jedhee yaadu etu araaramte gaarii ture. Gaaf tokko isaaf hin galataa. Miti gartuu waaqayyoo ta'uun gaariidha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Meettaa yaannu manattis galleettaa yaannu. Anoo waa'ee kakuu kanaa maalan godha dhuunfaa koo keessatti kakuu baay'eetu na qunna. Profeshinii keessan ta'uu danda'a, hiriyaa wajjin ta'uu danda'a, gaa'elatti galtan ta'uu danda'a. Kakuun jira mucaa kiristinnaa kaastan ta'uu danda'a yookiin kaasistan ta'uu danda'a. Kakuu jireenyi kakuu baay'ee qabu of keessaa. Kanaaf maalan godha waa'ee kakuu? Maalan godha jedhanii yaadu. Fuulduratti kakuu kanaa gaa'elanitti galuu hamma du'aatti qabadhee dhaabbachuu nan danda'a. Salphaa miti nama tokko wajjin hamma du'aatti jiraachuu. Mitiiree keessattuu dhaloota ammaa hojiis qabatanii taa'uun rakkisaa, barumsas tokko qabatanii taa'u. Waan hundumaa yerootti akkuma viidiyoo nuyi ilaallu fiilmii adda addaa libiidha. Mitiiree waan hundumtu akkuma tiktookii jechuudha. Waan amma dhufee darba amma in dheerateedhu namoonni miti waan hundumtuu in dheerate. Bara akkasii keessa jirra wanta ta'eef wanti gaa'ela jedhamu kun immoo hamma du'aatti waan jedhamu qaba. Hin cabu hamma du'aatti nama tokko wajjin hamma dhumaatti geeddaruun isaa hin danda'amu. Geeddaruun hin danda'amu. Akka barumsaatti jijjiiruun hin danda'amu. Akka hojiitti iddoo gegee akka waldaatti tokkorraa ka'anii tokkotti gulufuun hin danda'amu. Lindhaan lixuudha. Kanaaf itti yaaduun itti qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Kakuun galuu kanaa qabadhee hamma dhumaatti nan dhaabbadhaa. Yoon hin dhaabbadhu ta'e tiimii seexanaa ta'uun koo waan hafu miti. Isa immoo waan ta'uu barbaannu dhumarratti iddoonni nama geessu beektu sinis waaqayyoon waa gargaaru.